እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል Nagayni Rabbii bakka irraa nu daawwattan maratti isin bira haa dhaqqabu isiniin jecha kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Viijin irraa oduuwwan jajjaboo guyyaa irraan tanaa isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad bara aangoo mootummaa daangeessuu akka deeggaran ibsanii miseensi paarlaamaa morkataa ammoo koomishiniin marii walabaa akka ta'uu qabu akeekkachiisan. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad paartiin badhaadhinaa bara mootummaa aangoo irra turu yeroo lama qofa akka tajaajilu daangeessuudhaaf seera mootummaa keessatti akka hammatamu yaada gara koomishinii marii biyyaalessa Itoophiyaatiin geessine jechuudhaan ibsan. Abiy dubbii kana paarlaamaa guyyaa kaleessaa taa'ame irratti mana marii bakka bu'oota uummataa fuulduratti gabaasa raawwii hojii mootummaa waggaa yeroo dhiyeessan irratti jecha kana dubbatanii turan. በሚቀጥለው የኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ውስጥ ብልጽግና አጀንዳዬ ካላቸው ጉዳዮች አንዱ በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ማክሲመም 2 ተርም ብቻ መቆየት አለበት የሚል አጀንዳ ብልጽግና ይዞ የቀረበውንም በአፍሪካ ደረጃ ህገ መንግስት አሻሽለው እድሜ ሲያራዝሙ እንጂ ያልተገደበ እድሜ ኖሯቸው እድሜ ሲገድቡ ሰምተን አናውቅም። አቢይ ያኒ በራንጎ ሞቱማ መርሳ ለመቆፋን ዳንጌሱ ኩን አጀንዳ ፓርቲን ኢሳኒ መሪ biyyaalessaatiif dhiyeesse keessaa tokko ta'uu ibsanii mariin biyyaalessaa kun adoolessa 2026 keessaa akka jalqabu eegamaa jira jechuunis himan. Abiy akka Afrikaa keessatti yeroo hedduu mootummaan kan heera mootummaa fooyyeessu bara aangoo isaa dheereffachuu qofaaf akka ta'e himuudhaan mootummaa ofii isaa yeroo aangoo irratti daangaa kaa'u garuu takka arginee hin beekne jechuun himan. Guutummaa Afrikaatti mootummaa yeroo aangoo dheereffachuudhaaf seera mootummaa fooyyeessan ni dhageenya, garuu mootummaa yeroo aangoo irratti daangaa hin qabne ofii isaatiif ofirra kaa'u tokko hin argine jechuudhaan muummichi ministeeraa dubbateeti jira. Heerri mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa muummee ministeeraatiif daangaa yeroo aangoo ifatti waan kaa'e hin qabu. Abiy yaada kana tarkaanfii guddaa dhagaa bu'uura biyyaa akkasumas bu'uura dhalootaa dhufuuf kaa'ame jechuudhaan ibsan. Yaadni kun haala siyaasaa yeroo ammaa qofa irratti osoo hin taane mootummaa fi dhaabbilee cimaa ijaaruudhaaf akka ilaalamu jechuudhaanis dubbate. Dubbiin kun kan dhufe yeroo koomishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa dhuma waxabajjii dabre keessatti utubaalee mata duree 8 marii biyyaalessaa qajeelchan beeksisee booda. Isaanis ijaarsa mootummaa, caasaa fi bifa mootummaa, sirna federaalizimii, fooyyeensa dhaabbilee mootummaa, seeraa fi mirga namoomaa, dhimma hawaasa diinagdee, malaammaltummaa ittisuudhaa fi ijaarsa nagayaa of keessatti kan hammatudha. Koomishinichi mata dureewwan kanneen godinaa fi aanaalee 1200 ol keessatti marii ummataatii fi walitti qabama ajandaa taasiseen qopheessuu ibse. Haa ta'u malee adeemsi kun paartiilee mormitootaatii fi dhaabbilee hawaasa siivilii irraa komii bal'aa kaaseeti jira. Komii isaanii keessaa hirmaannaa walqixaa ta'uu dhabuudhaa fi qaamoleen siyaasaa gurguddoon keessumaa mootummaa Tigraay fi bakka walitti bu'insi tuufee jiru irraa qaamonni dhufan hirmaachuu dhabuudha jechuudhaan kaasan. Miseensi paarlaamaa mormituu Dr. Dassaalany Caannee kan magaalaa Bahar Daar bakka bu'ee tajaajilaa ture mariin biyyaalessaa yeroo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa hiikuu barbaade mootummaa irraa bilisa ta'uudhaa fi hunda hammachuu qaba jechuun akeekkachiisan. Inni dhugaan marii biyyaalessaatii fi waliigalteen siyaasaa gahuun barbaachisaadha jechuun Dr. Dassaalany kan kaase hoggaa ta'u adeemsi kun mootummaa irraa dhiibbaa siyaasaa malee fi ariifachiisaan osoo hin taane gaggeeffamuu qabaas jechuun hime. Akka isaatti mariin kun guutummaatti mootummaa irraa bilisa ta'uu qaba jechuun kan ibse hoggaa ta'u humnoota siyaasaa hidhatanii fi karaa nagayaatiin qabsaa'an hirmaachisuu qabaas jedhan. Kana qofaan rakkoo siyaasaa Itoophiyaa kan yeroo dheeraa hiikuus dandeenya jechuudhaanis himeeti jira. Dassaalany yeroo walitti bu'insi hidhannoo itti fufetti marii gaggeessuun bu'aa isaa laaffisuu akka danda'u kan akeekkachiise hoggaa ta'u mariin booda lolli deebi'ee yoo ka'e adeemsa hiikaa hin qabne yeroo fi qarshii guddaa qisaasessu ta'a jechuun himan. Kanaafis koomishinii eenyummaa fi daangaa akkasumas koomishinii araaraatii fi nagaa biyyaalessaa fakkeenya jechuudhaan kan kaase hoggaa ta'u isaanis furmaata waaraa fiduu hin dandeenye jedhan. Dr. Abiy akkasumas mootummaa haaraan paartii badhaadhinaa filannoo waliigalaa waxabajjii 2026 keessatti injifateen booda hundeeffamuuf sirni eebbaa mootummaa addaa akka hin qophaa'inis beeksise. Ganama paarlaamaa waan filachuu qabu filatee erga xumuree battaluma san gara hojiitti galuu qabna jechuun sirna eebbaa mootummaa dabre fakkaatu qopheessuun barbaachisaa miti jedhe. Yeroo mootummaan marii biyyaalessaa akka karaa araaraatii fi fooyyeensa dhaabbileetti dhiheessu mormitoonni garuu qaamoleen siyaasaatii fi humnoonni hidhatan gurguddoon hirmaachuu baatan
adeemsi kun akkamitti fudhatama argachuu danda'a jechuudhaan gaafii kaasuutti dhufaniiti jiran. Paartiileen mormitootaa hedduun koomishiniin marii biyyaalessaa erga hundeeffamee kaasee adeemsa kana qaama ta'uu didaniiti jiru. Caamsaa 2024 keessattis walta'iinsi paartiilee mormitootaa 10 akka koomishinicha mootummaa tumsuudhaa fi hirmaannaa walqixa dhabuu jechuudhaan qeeqee adeemsi kun mootummaa siyaasaa muraasa qofa kan fayyaduu fi mootummaa irraa bilisa ta'uu dhabuu isaa irratti yaaddoo isaanii ibsaniiti jiran. እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል ያን ለመከላከል የሚያስችል ብቃት እየገነባን ያለነው ጊዜው ሲደርስ እንዳስፈላጊነቱ እንገልጻለን። እኛ ስጋት የለም። ሰዎች ባረጀ ባፈጀ ስልት ድሮ በሰራ ስልት አሁን ለመጠቀም መሞከር ጠቃሚ አይደለም። ምክንያቱም ያኔ ስልቱ የሰራው በሸበጥ ጮፈሬ የላስቲክ ጫማ መሄድ የፈለገ መቅመል የፈለገ መራብ የፈለገ ቢገባውም ባይገባውም ወስቶ የተከተለ ኃይል ነበረ። አሁን ግን 22 እና መገናኛ ህንፃ አስቀምጠህ እዛ በመቀመጥ አይሆንም ማለት ነው። ተቀይሯል ጊዜው። ሀብት እያፈራህ ሀብትን እያጣጣምክ ራስን ደግሞ ለመስዋዕት ማዘጋጀት አብሮ አይሄድም። አልፎበታልና ይሄ ምኞትም አይጠቅምም። ቅድም ብየዋለሁ፣ አሁን ደግሜ መናገር የምፈልገው የሚያስፈልገን ሰላም ነው። የሚያስፈልገን ትብብር ነው። የሚያስፈልገን አብረን መስራት ነው። የሚያጓጉ ነገሮች አሉ። Oduma wal fakkaatu muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed Suudaan TPLF fi Eertiraan akka bara dargiitti mootummaa Itoophiyaa cabsuudhaaf hojjechaa jiran jechuun hime. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed yaa'ii paarlaamaa guyyaa kaleessaa gaggeeffame irratti Suudaan TPLF fi Eertiraan Itoophiyaa irratti wal ta'anii hojjechuuf socho'aa jiru. Kunis gamtaa kanaan dura mootummaa dargii kuffisuudhaaf gargaare waliin kan wal fakkaatu yoo ta'u, qaamoleen alaa maqaan isaanii hin ibsamne kan biraatis dhimma kana keessaa harka qaban jedhaniitu jiru. Mana maree bakka bu'oota uummataa duratti kan dubbatan muummeen ministeeraa gamtaan dhiyaate kun birmadummaa Itoophiyaa irratti sodaata kallee akka hin uumne ibsan. Yaadni kun kan dhiyaate walgahii idilee 30ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti yoo ta'u, muummeen ministeeraa gaafiilee fi yaada miseensota mana marichaa irraa dhiyaateef deebii kennaniiti jiran. Shaabiyaa wayyaanee fi Suudaan dhiisiitii kan biroollee dabalatan yookaan dhufan taate birmadummaa Itoophiyaa irratti sodaa hanga firiixaa fi takkallee hin qabnuuf jechuudhaan dubbatan. Abiyya kajaanitti Suudaan TPLF fi Eertiraan kanaan dura bara 1990 akka mootummaa dargii kuffisuuf duula taasifame irratti wal ta'anii kan hojjetan ta'ullee har'a garuu bu'aa akkasii galmeessuu hin danda'an jechuun hime. Kana malees qaamolee sadan maqaa dhawan kanaan alatti qaamoleen maqaan isaanii hin dhawamne biroo gamtaa dhiyaate kana duubaan deeggaraa akka jiran akeekaniitti jiru garuu eenyummaa isaanii hin eerre. Muummeen ministeeraa waan amma uumamaa jiru kana siyaasaa qottoo jechuudhaan kan ibse yoo ta'u, qaamolee qottoodhaa tokko fayyadamuudhaan hariiroo qondaaltota kanneen jidduu jiru fakkeenyaan ibsuudhaaf yaalaniitu jiru. Akka biyyeetti mataan sibiilaa qottoo sun TPLF agarsiisa. Isaanis kaayyoo dhuunfaa mataa isaanii hin qaban, fedhii fi kaayyoo qaamolee qottoo biroo raawwachiisu jedhan. Eertiraa yookaan dhimma kanaan wal qabsiisee Shaabiyaa kan inni jeeyame ammoo hordaa yookaan ammoo daafkaa qottoo kan mukaa mataa sibiilaa sun akka hojjetu raawwachiisu jechuutti fakkeessan. Abiyyi akka jaanitti daafkaan mukaa sun dhuunfatti ofii of hojjechuu hin danda'u qaama biraatu qabatee isa to'ata jechuudhaan hime. Kunis humna dhugaa gamtaa dhiyaate kana duuba jirudha jaan. Qodaa fudhattoota duuba jiran kanaan irra deddeebi'anii yoo eeranis eenyummaa isaanii hin ifoomsine. Falmii isaaniitiin xiyyeeffannoon keenya mataa sibiilaa yookaan ammoo daafkaa mukaa qofa irratti ta'uu akka hin qabne, qaamolee maqaan isaanii hin dhawamne kan isaan qajeelchaa jiran irrattis ta'uu akka qabu dubbatanii hamma humnoonni kun bakka san jiranitti rakkoon jiddu galeessa ta'e kun furmaata akka hin argannees ibsaniiti jiru.